keessatti immoo wareegamuyyuu nama gaafata ta'e na wareegamu. Egaa wareegama faarsu koo osoo hin taane haga jirrutti biyya argitee waraanni bilisummaa Oromoo warra amma qaaman jiru dabalatee warra lubbuun galee sanu biraa tareessan warra borus immoo waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf bortuu buusan kana bilcheessinee beekne jechuudha. San keessatti gaa sabboonummaan keenya irra sabboonummaan Oromoo sadarkaa maaliitti irra jira? Nuwoo maalirra jirra? Waan jedhu laaluunis dagachuunis hin taatu. Egaa har'a addunyaan Oromoo hoggaa jedhu gadaa hoggaa jedhu sadarkaan bilchina sabboonummaa Oromoo waan kuteef waan darbeef kanaafuunis uummanni Oromoos egaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jijjiirameef qe'ee gantoonni keessaa badaniiru warri ayyaana alattoonni guyyaa qabsoonoo keessa taa'anii of jiraachisaa turan gaafa immoo haalli ammaaf uummata Oromoos gananii nu biraa deeman kutaniiru isaan nu immoo erga isaan galanii jijjiiramneera. Taaktika lolaartiin isaa ta'u siyaasatiin isaa ta'u waa hundaatiin iyyuu fagoo deemnerra jechuudha. Akka fakkeenyatti isinii furan uummanni Oromoo illee hin beeku. Eenyu akka gani fakkeenyaaf guyyaa shurrubbeen jarmiyaarraa ganurraa kaasee waan nutti dhaadatamaa ture. Kunnoo isiin ollaa seentu ani ollaa isaan seenanii nan qamisiin uffadhaa. Sadarkaa itti nuun jedhamurra geenyeeti. Kunnoo asuma ammoo funyaa Finfinnee alatti waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee injifannoo guddaa argatee mataa bilisiginnaa kan mataa diinatu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanni hundi jijjiirameef Oromoo sabboonummaa isaa sadarkaatti yerootti jijjiiramaatuma jira haala yeroo wajjin. Kana ammoo addunyaanis akka beeku Afrikaanonni gurraachonni hiree keenya wal fakkaatullee warri qaban akka beekan uummanni Oromoo kunnoo keessa jiran